osoo namarraa barannu qabnu biratti wallaalli nu nyaatu hin qabu. Tana jedhee gabaabsa qaallicha Juhaa jedhamutu ture. Juhaan kun jaartii isaa intervii godhe namni akkamitti du'a jedhee gaafate haadha mana isaa. Namni yoo du'u lukatu qorra jetteen jalqaba. Luka kanarraa ruuhii wayita baatu qoqorraa deema jetteen. Hayyee jedhe namni kun baay'inaan harreen beekama osoo harree ofii oofataa deemu karatti roobni itti roobe. Luka of qabatee yoo laalu luktiin qorre. Tajaartiin tiyya jettu dhufteemii jedheeti harree irraa bu'ee muka wahiitti hirkatee dhaabata. Osoo inni dhaabatu waraabessi dhufee harree duratti nyaate. Yaa waraaboo hin du'eefi malee osoo duubadhe silaa na duratti hin nyaattu jedhe. Kanaaf osoo namarraa barannuu fi nama warraa hubannu qabnu wallaalli akka nu nyaanneen dhaamsa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ikraana jaja rabbi rahmani Jibriil dubbis jedhe Muhammadini ergaa fudhatee rasuulaamini addunyaan gahuuf risaala dini.